akka shira diinaatiif magaalaan Amboo yoona nagaan qabdu jechuudha. Kanaaf akkatti tifkatanis akkatti bilisoomanis magaalaan Amboo ayyoliin haadholiin qeerroo qarreen ni beeku jechuudha. Yeroo ammaa kana diina qabeenyaa fi nageenya uummata Oromoo kan ta'e shanee jechuudha. Abaaboo shaneetu hin taane shanee. Shaneen kaleessa yeroo wayyaaneen jirtu eessa turte? Yeroo wayyaaneen dhiiga qeerroo Amboo dhangalaastu ijoollee beekanu biraa fixu jaallan keenya meeqa eessa turte? Har'a baadiyyaa magaalaa baadiyyaa naannooftee uummata Oromoo salphisaa kan jirtu. Kanaaf sirna darban keessatti Oromoon hin salphanne jechuudha. Shaneen garuu Oromoo salphiste. Uummata Oromoos bakka hin buutu, dargaggeessa Amboos bakka hin buutu. Nuti har'a baadiyyaa deemnee rakkanne jennee maatii keenya bira geenye deebuu hin dandeenyu. Aanaaleen Oromiyaa hundi rakkoo nageenyaatiin faalameetu jira. Kanaaf kun hundeerraa maaliif furuun dadhabame? Caasaaleen mootummaa gubbaarraa hanga gadiitti qulqulluudha. Isa kana mootummaan opereeshinii isaa cimsee hammam itti deemaa jira. Uummanni keenya nagaa barbaada waan ta'eef nagaadhaan boqotee hojjetatee buluu barbaada qonnaan bulaan baadiyyaa keessa jiru jechaadha. Kana waan ta'eef tuttuqxanii biraan deebi'inaa. Dargaggeessi kun isin faana jira. Hawaasni cinqameetu jira. Isa kanaatiif boqonnaa kana keessatti xumura argachuu qaban jedha. Kaleessa qabsoo dhugaan geggeessaa turre uummanni Oromoo daandiirratti dhumaa kan ture kan akka jaagamaa fa'aa ilaallu kan akka galaana nadhaa fa'aa ilaallu otoo qabsoo dhugaa geggeessaa jiranii galaana nadhaa mana sirreessaa taa'ee otoo guyyaa tokko hin baratiin nama foorii fidee biyya alaa deemee barachuu nama danda'u Tigraay geessanii Tigraayitti qoricha waraananii umurii isaa guutuu saqqaqasanii booda ajjeesan. Jaagamaan nama biyya bulchuu danda'u akkaataan taanetti ajjeesan. Seenaa ijoolleen biraa dhumtellee haa yaadanu. Kanaaf ennaa sana ennaa jarri kun kana nurratti raawwatan guyyaa tokko itti jarri kun gadi ba'anii mee woboon gaachana sirna uummata Oromooti jennee otoo daandiirratti aarsaa kanfalaa jirru lakkaada isaanii sirna wayyaaneen lagatti tifkamaa jiru malee dantaa uummata Oromootiin miti. An akkattan isaan hubadha. Har'as dantaa wayyaanetiif gadi ba'anii dhukaasa banan malee dantaa uummata Oromootiin miti. Kaleessa bosoqqeen dhukaasne nu fuulduratti. Simbukkee jirra'anii gadi ba'anii dhagaa tokkotti nufaan hin darbanne. Har'a ammoo wayyaaneen nurraa gallaanii kan uummata Oromoo dararan kan uummata Oromoo fixan. Injifannoon argame kun inni nu har'atti jiraachaa jirru kun kan hunda keenya akka ta'e beekee sammuun isaa jalqaba irratti kana hubatee kana qayyabatee kana beekatee injifannoo kana tikfachuu qabaachuudha. Yoo kun kan kooti hin jenne eeguu isaaf tiksuu isaa irratti dudduubatti hafummaan dhufaa jechuudha. So sense of belongingness qabaachuu qabaa jechuudha asirratti. Kana dargaggeessi mana kana keessa jiru hubachuu qabaa. Hunda keenyatu keessaa qooda qabaa. Hunda keenyatu keessatti qooda fudhatee waan keessatti qooda fudhanne itti dadhabne itti dhamaane kana eeggachuun immoo gahee keenya akka ta'e beeknee of hirkatti qabachuuf of hirkatti tikfachuu qabnaa jechuudha. Tokko nageenya biyyaa kabachiisuu qabna. Sirna diimokiraasii dhugaa lafa qabsiisuu qabna. Itti aansuudhaan immoo sirna diinagdee dhugaa ijaaruu biyya kanaa keessatti gahee olaanaa taphachuu qabnaa jechuudha. Dargaggoonni keenya, beektonni keenya, hayyoonni keenya. Har'a hiree keenya jibbee otuma nuti lagatti shanee wajjin lollu warra kaleessa nu nyaatee Tigraayittis galee otoo lollu qaamni biraallee ka'uu danda'a. Akka fakkeenyaatti waan fudhadhee haala nageenya yeroo hamma faana wal qabachiisee isin taasisuu fedhu finxaaleeyyii Amaaraa. Amma lagga lixaa kanaan finxaaleeyyiin Amaaraa iyyuu galee uummata keenya lixa jiran kana baay'ee hugguraa jira. Nageenya saba keenyaa baay'ee booressaa jira. Isa kaleessa arma nukutee harka nukute nutti deebisuudhaaf jira. Karaa warra jartuu sareen ibidda karkarfatti inni jedhan akka nutti hin dhufu. Waa'ee shanee faana wal qabatee wanti ka'e mootummaan ammayyuu banaadha araara kennuufi hin himne. Otoo Tigireef carraa akkanaan kenniin abaa'uu shaneef kenname. Maal mana kanatti urgeessaan itti silannaa kaasu yaadannu maal wal gowwoomsina. Inni fardaan deemu salafoo deemuun beekuun yoo ta'e malee.
paarsentii olaanaa naannoo keenyatti attuu fi sobduu wal artee waan ishiin hojjettu hin beeknu. Uummata dirraan jiranii birrii namatti murteessaan jiranii maa wal sobna waan dhugaa walitti himuu dadhabnee maaliif teenya? Sirriidha akkasin jettan ammayyuu hin banamnee galchaadha. Torbee darbee dargaggeessa faana waltajjii taa'een ture asitti. Maanguddoo faana teenyee ture. Jaarsolii biyyaa magaalaan boofaan bakka kabajamoon koreen jedhu galeessaa obbo Fiqaaduu Tasammaa jiranii taa'anii jiran. Yaa galchaa kunoo ammaa galanii guyyaa tokko cufamee hin beeku balballi jaarsummaadha. Yoo dide immoo olaantummaa seeraa mirkaneessuun namni baadiyyaatti nyaata qopheessuu dadhabee jira. Dubartiin gudeedamaa jirti. Haadha mana biratti abbaa mana biratti haadha mana daa'ima biratti nama gudeeduutu mul'achaa jira. Oromoon safuu qaba. Horiillee yoo qalu baarrakee ka'eet gogaa irraa baasa. Nama jiraa garuu gogaan irraa ba'aa jira. Dorrobaa gurgursiisanii birrii irraa fudhatu. Namni akka wal jibbutti walitti erga. Namni du'ee wal awwaalaa jira. Asii dabbis ceenee asii laga kana ceenee wal awwaalaa jirra. Safuu qaba Oromoon. Safuu sana immoo gochaa jirra. Yoos mootummaan immoo olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama isaati. Faannoon amma hattee Oromiyaa seentee rakkoo uumaa jirti. Kana mootummaan wallaalee hin jiru. Garuu faannoo Amaaraa keessatti ijaaramte ji'a tokkotti fudhanne akka itti balleesse. Harcaatuu ishiitu hattuu ishiitti garee shiftaan ijaaramte uummata keenya karaa adda addaa mootummaan waan adda addaan yeroo dhiphina irra jirutti waan adda addaa waanuma isin kaastan naannoo Oromiyaa keessatti balleessaa jirti malee ji'a tokkotti hin fudhanne. Kan isaan fokkuranis kan qabe mootummaan. Kana gochuunis salphaa ta'ee miti. Dhugaa jiru isinis hin beektu nutis hin beeknu. Ammayyuu immoo araarra kan nagaan galuu barbaade nagaanuma kennameefii jira. Kan nagaan hin galuu hin dandeenye immoo olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama. Jijjiirama kanaas naannoo Oromiyaa keessattis haa ta'u akka biyyaatti nageenyiif tasgabbiin akka dhibuuf maaliif hojjetame? Waraanni maa baay'ate? Nagaan maa dhibe? Dubbiin ijoon ilaalamuu qabu isa kanadha. Aangoo uummanni Oromoo qabatee jiru qabsoo isaatiin itti dadhabee, itti wareegamee, itti lafee cabee, itti dhiigaa dhangala'ee argate kana akka inni hin ititne, akka uummanni Oromoo aangoo argate kanarraa mirga abbaa biyyummaa qabsoo isaatiin qabate kana dhandhama isaa akka hin barre, aangoon kun akka inni hin ititne ilaameen uummata Oromoo gidduutti akka hin jiraanne sabaaf sablammoonni biraa uummata Oromoo akka inni shakkuuf shira diinonni xaxan humnoonni badii xaxan uummata Oromoo cabsuudhaaf jecha hojii hojjetamudha jechuudha. Keessattuu Oromoo Oromoodhaan cabsuudhaaf yaaliin gaggeeffamu, Oromoo mataa gadi qabachiisuudhaaf yaaliin gaggeeffamu, yaaliin isaa yaalii guddaadha. Yaalii guddaa qofa osoo hin taane qabatamaatiin argaa jirra. Waraanni kaabatti gaggeeffamaa ture. Oromoon akka inni tasgabboofneef, biyyi kun akka inni tasgabboofneef, dinagdeen biyya kanaa akka hin jijjiiramneef, jiruuf jireenyi uummata biyya kanaa akka hin jijjiiramneef, specifically jiruuf jireenyi uummata Oromoo akka hin jijjiiramneef, nagaaf tasgabbiin akka hin jiraanneef jecha shira diinni xaxaa turedha. Sana duukaas ergamee abaawoon shanee kanaan dura bara wayyaanee ganda tokko kan bilisan baasne har'a Oromiyaa keessatti uummanni Oromoo baadiyyaan Oromoo maal akka fakkaatu hin beekna. Mana keessaa kaastanii jirtu. Oromoon qotatee aramachaa jira. Waan qotate waan aramate galchachaa jira. Ijoolleen Oromoo barachaa jirti. Haati Oromoo boo'icha irratti boo'ichi dabalameef hin jiru. Waan qabu gurguree namni qarshii hagana fidedhamee affanamee hojimmaa fi hojjetamaa hin jiru. Tokkoon nama bira haga ga'utti dubbii kana ilaaluu qofa osoo hin taaneeti maalirraa ka'a dubbiin kunii jedhanii sirriitti xiinxaluun